magaalaa yaa maal jennee himnu silaa haalli lolaa kun maali ummanni ofiif lola jalqaba ammoo nu dura aanee ofiif dhumne jedhanii gadda eegalanii haa ta'u malee rabbiin kanuma nama miidhameeti ummanni karaa malee ummata keenya irratti lola banee kanaaf ummanni keenya hanga dandeettii isaanii ofirraa qolatanii jiranii ammallee ofirraa qolataa jiranii ammallee lola jabaatu deemaa jira alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga ammaatti lola hanga ammaa geggeeffame keessatti silaa lubbuun namaatti darbee namni madolleen hedduudha haa ta'u malee irra hara wanma numatu irra aanee inshaallah injifannoon kanuma ummata keenyati ummatuma keenyatu injifannoo argate alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo ammaa kun ammoo yeroo galgalaati yeroo asriiti akka biyya keenyatti akka biyya wallotti yeroo aduun irra naagati ijatti nama baatu amma galgala kana amaarri bulgaararra ba'e yeroo aduun gadi ijatti nama baatu yeroo kasii keessa jirani kanaafuu lubbuu ummata keenya rabbi haa baraaru sa'aatii ammaa kanatu sa'aatii badaa aduu galgalaati aduu galgalarratti amaarri duruma ummata oromoo nutti kanaafuu immoo warri har'a ummata keenya lolaa jiru warri ummanni keenya lolee wanni immoo silaagaa suuraa fi viidiyoo gadi hin dhiifnu malee hedduu waan harkaa qabnu keessaan namni wal qunnamnee yookaan waan tokko illee keessaan walii dabarsanii laaluu barbaadan waa hunda irratti warri waraanni harkaan qabamee jirus warri booji'ames nama hedduutu jira warroota nama faannuu shawaa faannuu nama jedhan nama 20 takkatu jiraan harkaan qabame bakka gammaddan isiniin jenna gara boodatti yoo waan hayyamu ta'e viidiyoo hin maxxansina waan hin hayyamamne taanan silaa gurrumaan dhageenyee hafna ammallee ammaas warroonni gaati silaa maal jenna shawaa faannuun kan lakkoofsan qabne ijoolleen irraa hiittee kan lakkoofsan qabne dachitti dabalamanii jiranii suuraan isaanii viidiyoon isaanii wanni yeroo eeggatu inshaallah yoo waan maxxansuun hin mala jenne walumaa gallee wal mari'annee hin maxxansinaa waan maxxansuun hin taane taanan hin maxxansinu afaanumaa walitti himnee dhiifna kanaafuu gaa ummata keenya ummanni oromoodhaa biyya keessa biyya alaati wal cinaa jiraannu wal faanaa jiraannu alhamdulillah takka rabbiin gadi nuun ganne har'allee rabbiin gadi nuun ganne har'allee injifannoon kanuma ummata keenyati wareegamtoota keenya hundumaa rabbiin jannatatti isaan haa maku shuhaadaa'ota wajjin rabbiin isaan haa kaasu kanaafuu maal jennaan lola kana ummata kana jalqabe yeroo hunda ummanni kun ofumaa lola ummata keenya irratti banaa ofumaa lola ummata keenya irratti jalqabanii garuu haa ta'u malee wacanii gaddisanii waan wacaa beekaniif akka waan ummanni keenya dhaqee isaan banatti isaan lolee fakkeessanii ummata keenya irratti waa hunda as baasuu barbaadanii amma baaldaraasin isaaniif maal jaa jirti amma warri Addis Ababa baaldaraasin suni lola gara battee magaalaa batteetti lolaa oolee magaalaa Xaayyi moo gara naannawa Xaayyi kanatti shaniituun akkas godhe jaa jiranii garuu silaa gaati maal oromoo namni waa godhuu barbaadu hundinuu maqama shaneetitti maxxansa oromoo yoo hidhuu barbaaddes maqama shaneef barbaachisaa ajjeesuu barbaadus dhugaa oromootiif dabsuu warri barbaadus hundinuu oromoo tana shanemaa waama maaliif jennaan dhugaa nama keenyaa dabsuuf shanee jaammallee waan ittiin mirganneef akkas jedhanii ammallee ummata keenya shaneen nu lole jedhanii maqaa balleessaa jiranii shaneen isaan lolte hin jirtu faannuu isaaniitu ummata keenya lolee ummanni keenya faannuu isaanii ofirraa qolate alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleeyyan keenya wallaahi akka nama gammachiisutti alhamdulillahi rabbil aalamiin faannuu amaaraa ofirraa qolatanii jiranii faannuu amaaraa biyyatti dabalanii jiranii kanaafuu immoo biyyatti dabalaa jiranii ammallee wal dura dhaabbannaa jabaa godhaa jiranii wal dura dhaabbataa jiranii ofirraa lolaa jiranii alhamdulillah hanga ammatti injifannoon kanuma ummata keenyatti borullee injifannoon kanuma ummata keenyaa rabbiin haa godhu kanaafuu gaa ummata keenya keessaa balaan wal quba haa qabaannu ummata keenya du'aayiidhaan bira haa dhaabbannu ummata keenya rabbiin isaan haa baraaru ummata keenya rabbiin injifannoo isaaniif haa kennu ummanni keenya gaa lubbuuf ofirraa lolaa jira warri lolaa jiru kun hundinuu warroonni du'anii reenfa isaanii jaallaalle hundinuu warroonni faannuu warroota uffata waraanaa hidhate kophaadha hanga ammaatti namni viidiyoon isaanii agarre namni suuraan isaanii agarre hundinuu namni barruu amaaraatii du'e kan ijaan agarre hundinuu warra faannuuti warra faannuu uffata militarii uffate jechuun hundi isaaniitu amma viidiyoo nama 20 suuraa nama 20 oliitu na harka jira kan amaaraa jechuun sun hundi isaaniitu nama uffata mootummaa uffate malee tokko sibiliin isaan keessa hin jiru jechuudha. Isaan kan uffata liyyuu amaarallee uffatanii isaan kan uffatuma faannoo isaanii kana uffatanii warra uffata kanaa uffatetuun hundinuu amaarri warri har'a biyyatti dabalame warra uffata mootummaa uffatu kophaadha jechuudha. Warri ummata keenya lolaa jiru warra fedhii mootummaa haa ta'an feetummaa ta'uu haa dhaban garuu warra uffata mootummaa uffatutuun ummata keenya lolaa jira jechuudha. Warroota uffata faannoo naannoo amaaraatii fi ammoo tokko nammoo garii liyyuu uffata liyyuu isaaniillee inuma qaban dabalataniiti fedhii liyyuu haa ta'anii uffata liyyuu haa uffatanii sila rabbii tokkotu beeka warri ummata keenya irratti lola geggeessaa jiru ummata kanaa
malee waan ammoo ummata amaaraa qotee bulaa amaaraa isinitti hin fakkaatini. Ummanni keenya hanga har'aatu takka qotee bulaa amaaraa wajjin rakkoo qabaannee hin beeknu warri walloodha. Hanga har'allee waa qotee bulaa amaaraa walumaan turre borullee walumaan jiraachuuf jirra. Garuu rakkinni jiru faannoo amma isaanii shawaa faannoo maarree faannoo lola har'a nurratti jalqabame kana baaldaraasiin dhiingadda dubbatan waan kana akka lola kana banuuf jiran dhiingadda dubbatan dhiingadda yeroo Hangaasaa Ibrahim Gabbayee mootummaan naannoo Oromiyaadhaa waan akkana harka keessaa qaba jedhee dubbate san irratti isaanis shawaa faannuun of qopheessaa lola of duraatiif of qopheessaa lola nurraa barbaachisaa ta'e tarkaanfii fudhannaa jedhanii jiran. Isaan waan dandeessu dhaani jennaan namichi galee jaartii dhaani jedhanii amaarri yeroo waan tokko rakkate walluma sanatti dhufee lola bana jechuudha. Waan tokko ta'ee Oromoon isaa waa gootee jennaan maqaa Oromootiin ammoo waan tokko aaranii waan tokko rakkatanii jennaan asuma dhufaniituma walluma sanatti aariitii ba'an jechuudha. Nuyi wanni isaanii taane jechuudha barrajaa isaanii taane yeroo jarri oowwee waa tokko rakkate asumatti dhufanii of qabbaneessan jechuudha walluma kana dhufanii nurratti of qabbaneessanii garuu wanni qabbanaan tokko hin jirtu gargaarsa rabbiitiin wajjin inuu kan darbe isaan oowwifna malee waan itti gammadan hin qabani takkaa wallo dhufanii milkaanii hin deemne takkaa lola hanga irraa geggeeffamu ummanni keenya mataa ofiitiin lola jalqabee geggeessee hin beeku jechuudha lola hanga ammaa geggeeffamu kana jaruma jalqaba jaruma gaddisaa xumurama jechuudha lolli hanga irraa ummanni keenya wallo keessatti geggeesse lola ummanni keenya hanga irraa lubbuu ofii keessatti wareege qe'ee ofirratti dhume ofirraa deebise keessatti takkaa ummanni keenya dhaqee isaan irratti jalqabee hin beeku isaanuma jalqaba wama isaan fidan ummanni keenya ofirraa deebisa alhamdulillah. Kanaafuu ummanni Oromoodhaa dhugaa qaba. Dhugaan yoomuu irraa aantu malee jalan aantu obboleeyyan keenya dhugaa qabna qe'ee keenya irratti lolaa jirra dhugaa keenya irratti lolaa jirra saba keenyaaf lolaa jirra haadha teenya abbaa keenya qe'ee keenya irraa lolaa jirra yoo callifnee kan teenyu taate isaan liqaa Wallaggatti kennamte walloodhaan galfachuu barbaadan maal jennaan ummanni Amaaraa Wallaggaa keessatti dhumee walloo keessatti immoo Oromoon dhumtee akkuma nuyi boonye isaan Oromoon bo'uu qabdi waan jaan karoora akkasiitiin dhufan jechuudha rabbiin jiru malee immoo jechi namaa galmaan nama hin ga'u karoora isaan jaan kanaan yookaan immoo yaada isaan Amaarri Wallaggatti dhumeef Oromoo wallotti dhumuu qabdi karoora isaan jaanii dhufan kana rabbiin galmaan hin ga'u silaa waan isaan Wallaggaa keessatti fite rabbii tokko beekaa dhiiga isaanii rabbiin haa kafaluufi haa ta'u malee ammoo nuyi waan liqaa Wallaggaa keessatti Amaarri dhume wallotti nu galchaniif hin qabani. Kanaafuu alhamdulillah dandeettii ofirraa deebifnuu hin qabna gargaarsa rabbiitii fi uummata Oromootiin deeggarsa rabbiitii fi deeggarsa uummata keenyatiin ofirraa deebifna ofirraa qolanna. Alhamdulillah uummata keenya waan hanga ammaatti raawwatame keessatti hanga ammaa kana waan ammaan booda sa'aatii kanaan booda silaaga galgala kana waan rabbi fidullee hin beeku waan dhufullee hin beeku rabbiin khayruma haa fidu garuu waan hamma ammaa keessatti raajjisu hin dhufne turre ammallee immoo waan raajjisu hin fidini obboleessa keenya nama nagalchi jettanii shiyaa nama ergatu. Inillee kanarraan jira haa ta'u malee akkasumatti nama tokko lama isaan galchaa. Rakkinni keenya rakkina hunda keenyati rakkinni walloodha rakkina walloo dhuunfaa osoo hin taane rakkina walootiin qabnu rakkina waloo kana walumaan baana inshallah yoo rabbiin jedhee kanaafuu obboleeyyan keenya kanatu deemaa jira alhamdulillah gaa hanga ammaatti hanga sa'aatii amma kana keessatti hanga amma liifii seene kana keessatti ummata keenya gaa keessaa wal dubbisaa jirra wal quba qabna amma galgala kanatti immoo lolli haaronni kan amma jalqabame barru allaalatiin allaala mangabayaa warri Amaarri kan jettuun allaala mangabayaa san irratti lolli haaronni amma jalqabame birkittu karaa maal seenaan joo karaa saniin lolli haaronni amma jalqabame kanatu immoo amma deemaa jira guyyaa har'aa silaa lolli kan ture karaa Batteetiin magaalaa Batteetiin wayyanaa gara jaamuun bolaalee karma dhiingataa sanii karama barame achiin ture amma immoo achirraa wal qaarsisee gara allaalaatti as dhufee awlaalirraa wal qaarsiseeti. Kanaafuu kanatu jira obboleeyyan keenya abshiraan isinicha nama galuu barbaadu nama galchee isaan galchaa tura. Karmarraan deemu jira akkanumatti. Yaada keessan haa fudhadhuun si ergeen jira walumaan haasaa deemnaa gaatee Amaarri akka isaanitti haaloo waa Wallaggatti taa'ame armu wallootti haaloo galfanna jedhanii dhufanii akka dhufaniif hin milkoone silaa kun akkana ijoolleen boquu isaanii irraa xaragaa jirti. Akkas gaa'ee waan inni dhaamu uummata keenya uummata wallootiif
bilisummaan tolan argamtu biyya ofii nageenyaan bulchina janii nageenyaan bulchuu dadhabne lolaan yoo taate malee tolaan buluu dadhabne ofirraa lollee qolachuu qabnaa. Akkuma beekamu bilisummaan tolaan jirtu nageenyaan bulla jennaan nageenyaas hin taane torban kana sooshaal miidiyaarra naannessaa jiranii asirraan gorree uummata Oromoo Shawaa Walloo kanaatti hunda marsineeti asirraa kaafnaa maarreen isaan jaan kunoo isaanumaan jettee kun egaa waan uummata Wallootiin sodaachisanii uummanni Walloo duraanuu sodaan beeku leencaa abbootirraa nu dhufee qabeenya abbootirraa dhaalan jagnummaanii ilmaa warqituuti akkasitti likkii nama galchitii nurraa taa'aa jennaan amaaralleeni yoo didan ammoo egaa reefa isaanii ekaraa isaanii walitti haa qabatanii uummanni Walloo galatoomaa uummanni hawaasa Oromoo addunyaa irratti argamtanis Oromoo Walloo quba qabaadhaa jennaani maal jenna gaa waan biraa injifannoon naagaa ani akka nama tokkotti baay'een gammadee alhamdulillah obboleeyyan keenya warra wareegamaniis rabbiin jannatatti haa maqu lola seenanii hinduunuun hin jirtu garuu akka dhufaniin osoo milkaa'in uummanni sun akkasitti reeffi isaanii lafarratti rafame akka waan sareen nyaattee fi waraabessi loletti akkasitti kararra dalga gaggalanii ciciisuun warri militarii uffatedha. Faannuun isaanii uffata faannuu uffattee akkanatti uffata silaa meeshaa gurguddaa waan daddamu hundaan of gargaarsisanii dhufanii garuu warrumti dalgoo hidhatu kun gargaarsa rabbiitiin akkasitti uummata kana yoggaa ofirraa ciciibsee isa kaan irraa hiikkatee isa kaan akkanatti kararra harkisee ofirraa dura dhaabbatu kun mootummaa qofaatu osoo hin taane gargaarsa rabbii guddaadha. Rabbiin yeroo hunda akkanumatti uummata keenya biraa dhaabbatu nu biraa dhaabbatu abba haqaadha nama haqa qabu rabbiin yeroo hunda namaa wajjin jira. Rabbiin nu waliin haa jiraatu har'allee rabbiin nu biraa dhaabbatu borullee nu biraa dhaabbatu. Qabsoo uummata keenya qe'ee ofirratti jiraachuu dhabuuf uummanni keenya ofirraa lolaa jira malee aangoo qabannaa fi mootummaa deemnee mootummaa jijjiirra fi yookaan 4 kiiloo deemnee mootummaa taana fi yookaan ammoo walluma kana mootummaa taanee bulchinaa osoo hin taane lubbuun jiraannaaf uummanni keenya ofirraa lolaa jira. Kanaafuu biyya sanirratti uummanni keenya ofirraa loluu dhabnaan jiraachuun hin danda'amu. Galatoomii obboleessa keenya yaada kennuuf ooltee obbo Adam innis namuma akka kiyyatti hordofaa jiru keessaa nama tokko ulfaadhu jennaani. Kanaafuu jabaadhu hordofii waan qabdu nu biraan gahi jennaani keessaa wal quba qabna obbo Adami. Innillee nama waan kanarratti uummata ofii maal tahanii maaltu dhufee irraa odeeffannoon ummata keenya biraan ga'uu fi nama sabaaf dhaabbatu keessaa tokko haa galatoomu. Kanatu jira gaa obboleeyyan keenya carraa isinii bal'aadhaa karamarra deemaa rakkoon naman teessiftu inillee sammuu nuyi kunoo akkanumattaan kararra deemaa jira akkuma agartani rakkoo ummata keenyatti sammuu akkanumatti akka dandeenyetti dubbataa jirra. Maal goona gaa hundinuu wal bira hafuun hin ta'u. Dalagan malee hin nyaatanii bakkeen teenyulleen hin jirtu. Rakkina uummata ofirraa callisuunis hin danda'amu. Dubbachuun dirqama. Kanaafuu obboleessi keenya si ergeen ture ati seenuu hin dandeenye carraa nama biraatiin dabarsee laadhaa. Okay. Muhammad siifin laadhaa kaasii yoo dandeesse. Kanaafuu gaa uummata keenya uummanni keenya alhamdulillah rabbil aalamiin maammarsii kenneen jira yoo si bira dhufe namni yaada qabdan hundi yaada keessan daqiiqaa 2 akka yaada keessan ibsattan isiniif hin kennaa. Alhamdulillah uummanni keenya akka dhufteen amaarritti milkoofne injifannoon kan uummata keenyatti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim akkam? Nagaa jirra jirtu. Nagaa alhamdulillah. Mee akkam jetta amaarri Wallaggatti dhumnee Walloo finnaa yaanii wal fe'anii dhufaniiti dhumaati rabbi isaanumaaf godhe. Tana beeki maaliif tokko uummanni Walloo muslima uummata islaamati dubbii gabaabatti yoo deebine jechuudha.
ummata bismillah jedhee dha'u beekta. Ummanni bismillah jedhee dha'u ofii deebi'ee mootu yeroo hojii isaatti seenu rabbi gargaarsifatee waan deemuuf yeroo kamuyyuu mo'atamuu hin danda'a. Miidhamuus hin danda'amu. Otomaa miidhaan jirtuyyuu akka isaan yaadan san hin taatu. Maaliif gargaarsa rabbii qabu waan ta'eef. Haaloo baafanna jedhanii deemanillee hin milkaa'anii gargaarsa rabbiitii haa jabaatanii waan danda'amuu fi gama danda'amuun uummata keenya biranii dhaabbannaa. Haaloo baafanna jedhanii dhufanii osoo milkaa'in galanii ammallee lollittuma jira. Ammallee lolli numaa'u gara haarawaan cimee gara ganamallee hin turre nama lolli akka haarawatti banamee jira. Haa ta'u malee hunduma keessatti injifannoon kan uummata keenyaa ta'utti jira. Inshaallah ammallee rabbi injifannoo uummata keenyaaf haa kennu. Namni haqaan malee zulmiin nama loluu dhufe yoomuu milkaa'u. Kanaaf uummata keenya rabbi haa gargaaru, rabbi humna haa ta'uuf. Amiin 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 ayyee akkasii obboleessa keenya galatoomi. Ulfaadhu caarraa naa kenna. Namni biraatis carraa isiniif hin laadhaa. Carraa daqiiqaa lama lamaati. Dhahaa jiru yoo taatellee walloo jechuun goota namuutii beeka sodaan qabdu jeena walloon. Haa ta'u ammas rabbii wajjin jira. Rabbii bira dhuftee ummannii fiifuu tokkummaadhaan jira walloo jechuun. Akkuma sabaan walloo jaamanii jiranitti jarri dhugumaan walloomee saba tokko ta'ee tokkummaadhaan ijaare. Sila akka Oromoon akka wallootti ijaarte kanas Oromoon ijaarte. Diinni tokko seenee waan atiin kun amma tokkicha si tokkicha kana namni wayi goonaa yoo siin jee si duuba shira tete waan si godhu qaba. Walloon akkasitti tokkummaadhaan tokko taatee jirti. Nama tokkummaan ijaarame abbaan fedhee waan barbaade gochuu hin danda'u. Saniifuu walloon tokkummaan ijaaramtee san bira dabreellee Oromoo walloodha. Namni rabbii wajjin jiru namni bismillah jedhu namni wayitti salaata isirratti salaatee deemu yeroo zuuriitti yeroo asiritti salaataa deeman salaata san keessa rabbi kadhachaa deeman diinni ammallee waa akka godhuu hin danda'u. Oromoon akka walloo kana tokkummaadhaan ijaarree haa jiraannu ijaa walloo rabbiin bira haa jiraatu ammallee namni bilbilan akkuma jira karaan deemaa jira nama ta'e hin beeku irraa hin kaasaa Kaalid mee kootu daqiiqaa lama Kaalid dubbadhu nama bilbilan isinirraan dhawaa jira nama kana jalaa hin kaasa. Ijoolleen paarlamaa irra jettee sanii beektee fedha Oromiyaa naannoo Oromiyaa irra qaban uummata keenya ka walloo qabdii qabsiisanii fixuudhaaf irratti hirmaatti jarri yeroo hunda rabbiin mirga keessan haa jiraatu. Nuti yaadumaan isin wajji jirra ka warra fagoo yookaan biyya ormaa jiru kanaa miti ka biyya keessa dullee uummanni Oromoo homaa isin godhuu hin danda'u rabbi isin bira haa jiraatu. Taaniiti hamma danda'ame wanni nu boonsu tokkummaa keessaniin cimaatii rabbi mirga keessan haa jiraatu hanga gaafa bilbila irraan seenaa na rakkise. Hello? Anan daga bilbila irraan seene sirraan seene. Nan daga bilbila sirraan seene.
Hello. Ndageessisu sagaleen koo kan kee badee jira. Halo. bar bilbilaa hedduun nakutee walitti dachaane dhiifama guddaa gaati haala jireenyaa kana maal haa goonu? Abshir. Ati biyya jirta moo biyya ormaa jirta? Biyya keessa jirta? Ani biyya namaan jira lakku. Ani laa biyya ormaatiin jira. Akkuma kiyya biyya gabrummaa jirtaatillee. Kanaafuu rabbiin isaan biraa jira uummata keenya ka Wollo. Rabbuma kadhannaa fi homaa gochuuf hin dandeenyu. Osoo Oromiyaallee jiraanne homaa gochuuf hin dandeenyu. Rabbuma bichaa kadhannuu fi tokkummaa isaanii wanni isaanii hima wanni isaan barsiisanii nuun jiru. Onneen isaa guutuudha. Nu ullee itti boonna uummata keenya ka Wollo. Rabbi mirga isaanii haa jiraatu. Waan godhuu qabnu yoo jiraate inshallah. Humna qabnuun bira dhaabbachuu qofa. Ayyee galatoomii obboleessa keenya ulfaadha. Ayyee ulfaadha. Ne ብለሽ የሚጠይቀኝ ማለት ነው እንደዚህ ማን ቆይስ ተሰመል ወንድና ሴት ብለም እንደዚህ አይተሽ ወንድና ሴት መሆነ መገመት ያቃተሽ እኔ ምንም ላስረዳሽ አልችልም ማለት ነው። ሰው በአይኑ አይቶ ማወቅ ያልቻለው እኔ ብነግርሽ ምንም የምትረዳ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ወንድምቱን ሴቱን አይቼ ነበር ወንድና ሴት ብሎ የምጠይቀኝ ነበረ። ስለዚህ አይተሽኝ ገምተሽኝ እንደዚህ ወንድና ሴትነቴን ያለየሽ ሰው ወይንም ደንግጠሽ ይሆናል የሸዋ ፋኑ ዛሬ ምን እንደተሰሩ ስላየሽው የዛ ድንጋጤ እኔ ወንድ ነው ሴት መሆኔን መርሳትሽ በጣም አይገርምም። ደንግጠሽ ይሆናል። አዎ በቃ ነገሩ ከባድ ስለሆነ ያስደነግጥሻል። ለዛ ደንግጠሽ ወንድና ሴት መሆኔን አለማወቅሽ እኔ ምንም ጥሩ ነው። ስለዚህ ወንድ ነኝ በቃ አይ እንደዚህ ባጭሩ ወንድ ነኝ ይልሻለሁ። ለማንኛውም መልካም ቀን እላችኋለሁ።